Wow, yaaltetta. Nootii fi noon garaagarummaan isaanii maali? Noot fi noo. Eh? Okay. Eegaltee? Okay. Okay, hordoftoota keenya chaanaala EFOTube baga nagaan gara chaanaala kanaatti dhuftanii. Egaa kutaa 23ffaa kana keessatti jechoota barbaachisoo ta'anii fi namoota Ingiliffaa eegalaa jiraniif kanneen ta'an sadii waliin ilaallachuudha. Egaa namoonni chaanaala keenya subscribe gochuudhaan kanneen immoo viidiyoo garaagaraa nuti gadhiisnu like gochuudhaan kanneen immoo yeroo keessan illee fudhattanii komentii viidiyoo kanaa jala jiru keessa seentanii yaada babbareedoo nu kennitaniif hunda keessanuu walumatti galatooma jechuun barbaada. Egaa jecha 66ffaa irra geenyeerraa otoo deemnu 66ffaa irra geenyee jira. Deemsi itti fufaa. Egaa jechi sasalphaa yookaan jechi salphaa ta'ee fi kutaa keenya 23ffaa kana keessatti beekuu qabdan not kan jettudha. Egaa nootii fi noon garaagarummaa guddaa qabu. Not yeroo jennuu fi no jennee hima tokko keessatti yeroo fayyadamnu Ingiliffa keessatti jechuudha. Garaagarummaa guddaatu jira. Hiikaan isaaniillee gara afaan Oromootti garaagara. Fakkeenyaaf yeroo not jennu miti akka jechuuti. Miti not jechuu walumaa galatti gara afaan Oromootti yeroo hiikamu miti jechuudhaaf kan itti fayyadamnudha. Garuu no kan jedhu maal jechuudha? Kana duras kutaa keenya kana duraa keessatti jecha no jedhu kana kutaa lammaffaa keessatti jechoota sasalphoo kutaa lammaffaa keessatti ilaallee turre. No jechuun lakki yookaan lakki jennee yeroo dubbachuu barbaannu no jenna. Lakki akka jechuuti. Garuu jechi not jettu kun miti akka jechuuti yeroo hima garaagaraa keessatti fayyadamnu. Mee fakkeenya fudhannee ilaallu. Fakkeenyaaf she is my sister yoon jedhe maal jechuu kooti? Isheen she is jenna malee she are akkan jenne kana dura ilaallee turre. Egaa kutaa keenya kanneen darbaniillee yaadachaa dhufuu qabdu. Amma fakkeenyaaf namni tokko she are my sister jechuu hin danda'u. Dogoggora guddaadha. Kana qabachuu qabdu. She is jettanii kaatu my kan koo sister obboleettii. Namni tokko she is my sister yoo jedhe maal jechuu isaati? Isheen obboleettii kooti. She is my sister. Isheen obboleettii kooti akka jechuuti. Garuu jecha not jettu kana bakka qullaa kanatti yoo buustan she is jettanii not yoo jettan maal jechuu keessanii? She is not my sister. Isheen obboleettii koo miti akka jechuuti. Not kan jettu kana dhiiftanii keessaa baastanii she is my sister yoo jettan isheen obboleettii kootiidha. Jecha is jettu kanatti immoo aansitanii not kan jedhu kana yoo itti dabaltan wanti sun miti akka jechuudha. She is not my sister. Isheen obboleettii koo miti akka jechuudha. Ishee kana akkasitti qabadhaa. Fakkeenyaaf this is your book yoo jenne this kana your kan kee book kitaaba. This is your book yoo jettan hiriyaa keessan tokkoon fakkeenyaaf this is your book yoo jettan kuni kitaaba yookaan macaafa keeti. Kitaaba keeti. Yoo is kan jedhu kana itti aansitanii immoo not kan jettu kana dabaltan maal taati? Kitaaba kee miti jechuudhaaf walumaa galatti jecha not jettu Ingiliffa keessatti sadarkaa keessaniif fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. This is your book kuni macaafa keeti. This is not your book kuni macaafa kee miti jennee yeroo dubbachuu barbaannu jecha not jettu kana itti daballa jechuudha. As gidduu buufna maalitti aansine? Is verb to be yookaan gochaa agarsiiftuu is jettu kanatti aansine dubbanna jechuudha. Today is Friday jechuun guyyaa jimaataa. Guyyaa jimaataati.
Today is Friday yoon jedhe today har'a. Today jechuun har'a jechuudha. Har'i guyyaa jimaataati. Today is Friday. Har'i yookaan har'a guyyaa jimaataa miti akka jechuuti. Today is Friday. Fakkeenyaaf today is Friday yoo jettan maal jechuu keessanii har'a jimaatadha. Today is Friday yoo jettan har'a jimaatadha. Garuu as keessatti is kan jedhu kanatti aansitanii not yoo dabaltan today is not Friday yoo jettan har'a guyyaa jimaataa miti jechuudhaaf jechuudha kan itti fayyadamtan jecha not jettu kana. Kanaaf akkasitti itti fayyadamaa. Egaa jecha no jedhu fakkeenyaaf as keessa gashuu hin dandeenyu. She is no my sister hin jennu miti jechuudhaaf obboleettii koo miti jechuudhaaf she is no my sister hin jennu not kan jedhu kana fayyadamna jechuudha. Himoota kanneen kana keessatti no kan jettu kana fayyadamuu hin qabnu jechuudha. Miti jechuudhaaf not jenna. Faayidaa lammaffaas ni qabdi. Jechi not jettu kun sadarkaa keessaniif kan ta'u akka nama Ingiliffaa eegalee baraa jiru tokkotti kan isin beekuu qabdan. Jecha tokko masaanuu isaa yoo dubbachuu barbaaddan, jechi tokko gara fuulduraatti yoo ta'e gara duubaatti jecha sana yoo gochuu barbaaddan masaanuu isaa. Fakkeenyaaf mee hima fudhannee haa ilaallu. Karaa salphaa isinii galaa. Walumaa galatti jecha not jettu kana hin jennee yeroo hima keessatti fayyadamnu gara hin jedhutti gara afaan Oromootti yeroo hiiktan hin kan jettu kanallee ta'uu ni dandeessi. Fakkeenyaaf I am happy yoo jedhe namni tokko happy jechuun gammaduu. I am ani, ayin kun an kan jedhutti hiikamti. Ani gammadeera yeroo jennu maal jennaa? I am happy jennaa. Garuu jecha not jettu kana as keessa yoo gashine I am not happy yoo jettan ani hin gammanne. Hin gammanne. I am not tired. Tired jechuun immoo dadhabuu. Hojii tokko hojjettanii yeroo dadhabdan tired jedhama, dadhabuu. I am tired yoo jettan nootii kana dhiiftanii I am tired yoo jettan ani dadhabeera akka jechuuti. Not kan jedhu kana immoo yeroo buustan I am not tired. Ani hin dadhabne. Walumaa galatti egaa jechi not jettu kun hin jenna. Happy jechuun gammaduudha. Hin gammanne yoo jechuu barbaaddan immoo jecha sana dura buuftanii not happy yoo jettan hin gammanneedha. Not tired yoo jettan hin dadhabne. Happy hin gammaduudha. Tired immoo dadhabuu. Jecha tokko yoo negatiiva gochuu barbaaddan not kan jettu kana dura buusuu ni dandeessu. Hin kan jedhutti hiikamte jechuudha. Hin jettanii jecha dubbattu. Mee fakkeenya dabalataan isinii kennaa akka yaadni kun sirriitti isinii galuu fi fakkeenyaaf you are a good person yoon jedhe person jechuun nama akka jechuuti. Nama qeenxee tokko. Hiriyaa keessaniin ati nama gaariidha jechuu yoo barbaaddan maal jettu? Ati you are jenna malee asitti you is hin jennu. Kutaa keenya kana duraa yaadadhaa. You are a good person. Ati nama gaariidha. Ati nama gaarii miti yoo jechuu barbaanne maal goona? Not kan jettu kana asitti gashinaa. Yeroo miti jechuu barbaannu ishee tokkoffaa kana ishee jalqaba ilaalle kana jechuudha. Miti jecha not jettu as yoo gashine you are a good person yeroo jennu nootii kana dhiifne ati nama gaariidha. Good jechuun gaariidha. You are not a good person yeroo jennu immoo maal jechuu keenya? Ati nama gaarii miti. Egaa walumaa galatti kan qabachuu qabdan as keessatti jecha not jettu kana yookaan easy itti aansinee barreessinaa yookaan aarii itti aansinee barreessinaa. Egaa isheen kun aarii waan fudhattuuf aarii goonee fakkeenyaaf otoo she ta'e she is a good person isheen nama gaariidha otoo ta'e easy fayyadamna. Kutaa keenya kana duraa keessatti kanneen ilaalleera. Easy fi aariitti aansineeti kan barreessinu jecha not jettu kana.
ati akkasidha ati akkas miti yeroo jennee dubbachuu barbaannu jecha not jettu kana yookaan easytti yookaan are itti aansinee barreessina. Was, were kanneen jedhamanii fi kanneen kana dura ilaalles was not jennee itti aansinee barreessina. Were not jennee itti aansinee jechoota is, are, was, were kan jedhamanitti aansinee barreessina. Yaada sana masaanuu gochuudhaaf. You are a good person. Ati nama gaariidha. Ati nama gaarii miti yeroo jechuu barbaannu immoo jecha not jettu kanatti daballee you are not a good person. Ati nama gaarii miti. Kun walumaa galatti nama akka jechuudha. Ishee kana akkasitiin qabadhaa. Fakkeenyaaf you are past. Pass jechuun pass jechuun darbuu akka jechuuti. Fakkeenyaaf qormaata tokko qoramtanii barsiisaan keessan you are past yoo isiniin jedhe ati dabarteetta akka jechuuti. Idiin kun maal agarsiisti? Taateen sun taatee darbe ta'uu isaa agarsiisti. Past kan jedhu kun jecha pass jedhu irraa dhufe simple past jecha pass jedhuuti. Yeroo taateen sun taatee darbe ta'u jecha pass jedhu kanarratti maal daballaa? Id daballaa. Kan ammoo seerota garaagaraa waan qabuuf kutaa keenya itti aanan keessatti ni barannaa akkamitti jecha tokko gara simple past isaatti yookaan taatee darbeetti akka jijjiiruu dandeenya. Daa daballamoo id daballa kan jedhu seera mataasaa danda'anii qabaa ni barannaa. Garuu ammaaf you are past ati dabarteetta. You are past qormaata jechuudha. You are past ati dabarteetta. Ati hin yeroo jechuu barbaannu immoo not kan jettu kana itti daballee faayidaa lammaffaa hin. You are not past yoo jedhe barsiisaan tokko barataa isaatiin ati hin dabarre. Past jechuun darbuudha. Not kan jettu kana yeroo dura buusnu immoo maal jechuu keenya? Hin dabarre. Past darbiteettaa, not past hin dabarre. Walumaa galatti egaa jecha not jettu tokkoffaa maaliif fayyadamtu? Miti jechuudhaaf. Lammaffaa immoo hin jettanii yaada sana jijjiirtanii. I am happy ani gammadeera. Ani hin gammanne jechuudhaaf immoo am kan jedhutti aansitanii I am not happy jettanii dubbachuu dandeessu jechuudha. It is possible. Possible jechuun wanti tokko yeroo danda'amu ni danda'ama. Yeroo jechuu barbaadan possible danda'amu wanta tokko. It is possible. Possible ni danda'ama. Jecha is jettutti aansitanii not kan jettu kana yoo gashitan it is not possible yoo jettan hin danda'amu. Hin danda'amu. Walumaa galatti jechi not jettu kun maal taate? Hin. It is not possible hin danda'amu. It is possible ni danda'ama. Jecha tokko masaanuu gochuudhaaf. Jecha sana masaanuu gochuudhaaf. Possible yeroo jennu ni danda'amaadha. Hin danda'amu yeroo jechuu barbaannu immoo not kan jettu dura buufnee barreessina jechuudha. Egaa akkasitti jecha salphaa taatee fi kutaa kana keessatti beekuu qabdan jecha not jettu kana adda baafadhaatii karaa lamaan kana akkasittiin itti fayyadama.